Soomanni kun icciitii guddaa gidduu gabrichaatii fi gidduu rabbii. Soomana maal irraa soomna? Akkamitti soomna? Alhamdulillahi rabbil aalamiin wal aaqibatu almahmuudatu lilmuttaqiin ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وقال ربنا في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. obboleewwanki yaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota baga rabbiin ji'a kabajamaa fi jaalatamaa ji'a ramadaanaatiin isin gahe jechaa har'aantan ammoo maaltu ramadaana soomana kenna maaltu nurraa balleessaa ammallee maal irraa soomna sadarkaan soomanaa yookaan bu'aan soomni qabu hoo maali waan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Maasha Allah haga xumura kana viidiyoo kanaatti yoo nafaana buutan waa hedduu irraa barattan jedhee yaada. ربين قرآن إساك بجمع كيست يودبتو يا أيها الذين آمنوا بإن واما يا إسانا أمنتن ور ربك أمنتن جديه ونواما كتب عليكم الصيام سنرتي واجبة سفميتين زرا سومني واجبة سفميتين زرا كما كتب على الذين من قبلكم أكما واجبة سفميتي إسا والروتا سنين زرة عن الرتي soomni kana duras waajibata eetiin ture soomni kana duras waajibata eetiin ture ummata isin duratti akkaataan isaa yookaan ammoo hadni isaa haga kanas ta'uu dhabe akkaataan isaas akkana ta'uu dhabe akka soomni kana dura ture ayata kanarraa hin barannaa jechuudha. Akkasumallee waa'ee soomanaa irraa nama akkamtu sooma akkamitti soomna jedhu rabbiin qur'aana isaa kabajamaa keessatti yoo dubbatu ayatuma itti aanu keessatti dubbatee maal jedha shahru ramadaan alladhi unzila fihi alqur'aan hudan linnaasi wabayyinaatin min alhudaa walfurqaan faman shahida minkum ash-shahra falyasum waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayyaamin ukhra. ربين آية التأنو كان كيستي يوضبط واي باتي رمضان إرى نم أكمت صوما في أكمت أكصومنو نبرسي ساجتو هقبت مرتي نفانا بؤو هندقتنا شهر رمضان الذي جين رمضان إسا أنزل فيه القرآن جي قرآن كن إسا كيسا بوفمي جملة واحدة يروتا كتي كأني بوفمي جاء رمضان كان كيسا يروتا تخبوها من القرآن يكون جاء رمضان كان كيسا بيت العزة تقبوها من أترى أكاتا مناسبات لو كان مو أكاتا برباج ثم قبوني ربي نبيك نردي وقوت قدامي سبيكيستي بوسيت مريجيتو أنزل فيه القرآن هدى للناس قرآن يكون أموك أجل منامات تخبوها من جيتو بوفا من سئساتو أجل منامات تخفي وبينات من الهدى أما اللي فباسك أجل مرة داندي كانت داندي أجلال كراكنة كراك أجلال هدي كانت هدي أجل ما تجي قرسيس دار وفي جنا والفرقان أمس الدباسة خطي قرآن يكون في أوقا دباسي أجلا قارو منا تهمني الدباسة قرآن يكناكم جي أكنا كيسبو فميجل فمن شهد منكم الشهر نمني دك أبي اسم إرّا ummata islaama hordoftoota amantaa islaamaa muslimtoota ittibaana namni dhaqqabe isinirra falyasumhu baatii ramadaanaa kana haa soomu. Baatii ramadaanaa kana soomuun nama islaama ta'etti dirqamaa jechuudha. Faman kaana mariidan namni ta'e dhukkubsataa aw calaa safarin takki imalarra ka jiru faciddatun min ayyaami ukhra qadaalitan guyyoota laakkamtuu taate ta'ammaantan soomuu hin dandeenye sababa dhibeetiin haa ta'u akkasumallee sababa imala deemuutiin haa ta'uuti jala dabarte kana maal godha guyyoota itti aanu ji'oota itti aanu keessatti baasaa jechuudha. Obboleewwan kiyya soomana baatii ramadaanaa kana rabbiin cufa muslimtoota irratti waajiba taasiseetiin jiru. باتي رمضان خنا صومو كنا مو نورت درقما بوان رمضان صومو له متمكننا في جتون دي اخنا كيسا خيري هدو سترا خير اولا قالتون خير هندا امو صومنا جتون باتي خنا كيسا شرطين نصومتين اسو دنتين يو دكوفتي نمتو يبنسون يو صومنا صوم مي دابرا رانجسو كدن دمتي imala deemee
akka obboleewwan keenya yeroo kana keessatti gammoojjii arabaa keessa miilaan yaa'an kana ammallee akkasuma karaa garaagaraatiin imala dheertuu darara namarra geessuu dandeettu deeman kana yoo ta'e furee yeroo itti aanu soomuu danda'a. Garuu namni biyya ta'u ka qaamaa fayyaa qabu baatee ramadaanaa kana soomuun dirqamaa jechuudha. Waa'ee soomanaa kan ammoo ergamaan rabbi yoo nu himan حديث كيستي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا عجزي به. حديث أبي هريرة قدس كيستي ربي إن راها جالته إرجمان ربي ما يجدن واي صومنا إلى جسني. قال الله عز وجل ربي نجئ قد ربي هممي وان إسان هممون ملين أكسم اللي قل الله وان إسان هممون همال إرّا جدي تنزر ما جد ربين كل عمل ابن آدم له شوفني دلقا علم آدم إسان جتون ثواب إساء وان دلق إساء هن إساء أني أرقته بكما راجتو ربين يوات صلاة هجم أك أرقته في يوات صدقته مالك أرقته همي تنزر وان صومنا أمو هجنا جئ هندوبا نجتو فإنه لي صومني أناتي وأنا عجزي به أناتو صوم خنات نما صومي خنات من دائسا إساف جلتاجي صومني كن إجئتي قدى جدو قبرتاتي في جدو ربي نمي تكو صلاة يو صلاة جماعة الصلاة يو خان أمو الراهمو الأتاجتو يرو صدقاء سرامو الأتاجتو صومني أمو وانا مرة مؤتومي mana kan keessatti nyaatee gabbaatee an soomana yoo jette namni si beeku hin jiru jechuudha. Namni soomana yeroo soomu rabbii isaatiif jecha boru ammoo jannata argachuuf ibiddarraa bitamuuf jecha soomana waan ta'eef. Sadarkaan soomana kanas guddaa waan ta'eef rabbiin fa'innahu lii jedhe jechuudha. Dalaggaan cuftuu tama rabbiiti. Dalaggaa cuftuu ajaja rabbiitiin taatullee soomni kun icciitii guddaa waan of keessaa qabuuf rabbiin gara ofii ittisee jechuudha obboleewwan kiyya. Wasiyaamu junnatun. وقاية عن النار أو المعاصي صوم نكون تكساد أجدا كنمتك مال الرّ عن النار إبدرّ وياك ياما أكل إبده سنة كستاجسو صومنك أرانتنا أتي ربي جيت صوم تيتو أو المعاصي تكي معاصي الرّ تكسا صوم نكون مالي أتي صوم خنا أولتيتي صومنا أفاني أبا وانتك أكملت وان نما دبّتا أكملت دانغا ربي دركان فتا أكملت وان غرغرا هدّجتة دليلي غرغرا إرهاب أبدا وانتك كرا كناني وقايا يوكان تيكا نما فتعاجتو أكسم ربي جيشن صومتي نيّتي ربي رك هرّيغتي يوصوم سبب أتعلم كان ربي جيش بيرا أولتي فإيكان تيك أبدي ربي جتة وقبض ربي برجانات سكنولان إبدرّا نجسي باتا كراكنا إبدرّا اللي وقايانا ما فحاجتو فإن كان يوم صوم أحدكم يوتي صوم نبيات سمي بيان صوماتك يو اسنر الأفيت من تده فلا يرفض انتبتين ولا يسخب هاسا بؤاهم كم من دبتين هاسا وكان تتفق وجدتو haasaa ofii tikfachuun akka argan godhachuu dhabuun akka argan lafa dhiituun akka argan taphachuu dhabuun barbaachisaadha jechuudha. Maal godha of eeggannoon irraa eegama soomana keessa. Yeroo kaamuu akka of eeggachuun barbaachisaadhatti yeroo kana daran of eeggannaa jechuudha. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك. رسولك صلى الله عليه وسلم ما يسلبون نبي محمد حتى إساجرتم كخرج لخلوف فم السائم حفورة جرمة حفورة نما صومنا أولهتو أطيب عند الله الرقايا ربي برتي من ريح المسك شتو يوكان أمو أرقوفتو مكان إسي مسكي جرمت شتو أكان أرقوفتو في أكان جالتمتو شتو خنج على حفور كن قران كان قولين أفاني كان سببا بيلا أولوتين يوكان صومنا خنا أولوتين جرمي مالتا ربي برتي أرقاها جتو كناف صومي صدرك حقنا خنقر للصائم فرحتان ور صوما كنا جمت ولمت جرايا
يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره نميك صومنا أولكن يو صومن إسافريت جده نجمد فرو صومنا سنيني جده جمتون تكمو وإذا لقي ربه يو ربي إساتي والجهة جده جده جد ماذا فرح نجمد بصومه صومن إساتي صومن الآن صومي كنان ويا برو ماذا ربي برتي يرو صدركا إسا يرو حاجة إني جو أرجيت جده جمدا جتو obboleewwan kiyya wanti soomana nurraa soomuu qabnu nyaataa fi dhugaatii miti. Buddeena yookaan bishaan qofarraa hin soomamu jechuudha. Fedhii keenyarraa soomuun barbaachisaadha. Akkasuma haasawaa faahishaa fokkataa irraa soomuun barbaachisaadha. Waan namaa dubbachuun soomana keessaa dhoowwaadha. Yeroo kamuu dhoowwaadha. Ramadaana keessaa akkaan dhoowwaadha. Akkasuma waan hin taane dhageeffachuun dhoowwaadha. Ramadaana keessa akkaan jabeeffamaadha jechuudha. Akkasuma wantoonni Ramadaana keessa ba'da Ramadaana yookaan qabla Ramadaana namaaf hayyamaman kan akka maatii ofiitti walitti dabalamuu sooma keessa guyyaa dhoowwaadha. Wantoota sooma nama jalaa balleessanii fi ammallee dilii gurguddaa keessaa jechuudha. Yoo sooma kana keessa fakkeenyaaf maatii makanti kan itti dabalamte hin ta'uu jechuudha. Dhoowwamaadha. Akkasuma soomana oollee garaa keenya beelessinee dheebissinee kaanee yoo kallattii garaa garaatiin waan hin taane dhageeffachuudhaan waan hin taane ilaaluudhaan soomanni keenya mindaan isaa gannu irraa bu'u yookaan ammoo sababa saniin kan nurraa bahu ta'e hin kasaarraa jechuudha. Wantoota akka isan irraa of qabnee fedhii keenya to'achuu danda'u qabnaa jechuudha. Soomni kun sadarkaa guddaa fi waan boru sababa isaatiin sadarkaan keenya ol fudhamu deemu jechuudha. Akkasumas ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa Abii Sa'iid al-Khudrii odeeffate maal jedhan وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم وهنتان جبر ترى تصوم يوما وياتك في سبيل الله كرار ربي كيستي إلا بعد الله ربي فجيس ملي بذلك اليوم سبب قياسة أن ربي جيتشا تئيلو بوساتو هاتي أكسمس قرائسا بلسي ديبو أولي بكمل الرافقاتي وان كان الرافقاتي إني أولي جيتشا إلا بعد الله ربي فجيس ملي عن النار إبدر 70 خريفا أي سيرة 70 عاما ديم سوقا ترباتما حاجة إني فقات إبدر فول إسافة جيسا كل نعمة قلتا الراكنا أرجتون كنا وان قلتا وبولي وانشيا وربرد إن كنتا سومي يدون إسا برنا قرا قبري جر قرين إبا مصر إرجل قرين حال إسا مجد نكيس جراجتو نوت أمو حال مجتا كتيني رمضان كان رقبوني نعمة قلتا كان رمضان خنا كيستي صومنا كلتي صومناتي وانت أن دلقوا أمالي وانجروا أفكار تندوغم دان غارت بيتي دان غانا مالي إيجتو تندوغ يو ساهيني كاي يو كان ساهر كتين أنتي سؤلتي صومنا خنا كيسا وانما ستا صوتي الرجال إيتي يو كان أمو أبو إيس صومنا انت الرجل وانما صومنا بود اللي تو غارو soomana kan kee sirraa balleessa waan ta'eef sooma keessatti sirriitti daran eeggachuun barbaachisaadha. Akkasuma taphaalee hin barbaachifne wantoota silaa sooma kan kee sirraa balleessaniif akkasuma sababa ati namatti dallantu yookaan nama walitti dalleessa si geessan kamiin irraa yoo fagaachuun barbaachisaadha jechuudha. Arraan tana viidiyoon waa'ee soomana baatii Ramadaanaa irraa isiniif fide. Inshaallah واي خير لي رمضان خنا كيسن دلقو قمنو أكا صلاة تراويح أكا صدقاء أكا أمالي ذكري وانتو تجرجر أمو فيديو اتعانون ولد ديبي خفا جمتوت جالة كمتوت تقالي أمة مسلمة إدل الدنيا رت أرجمتن رمضان برنا كملكي كم بدأنا كم قدنا كم قفافي كم ربنا كواهم دكيس أرجم ربنا حتى يسنين جدا هذا فيديو براكين ولتريونتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.